Yeroo hundaa harkaan fixataa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa tokkoo kaasee hangan yuunivarsiitii xumuruutti haadhaa fi abbaa koo bira taa'een baradhe. Haatii fi abbaan kiyyas ana waliin ijoollee torba qabu. Torba keessa garuu dubartii ta'ee kan dhalate lammaffaarratti ana qofaadha. Warreen kaan hundi isaanii dhiirota. Abbaan kiyya haadha kiyyarraa ijoollee torba qabaatus haa ta'uutii garuu magaala keenya keessatti nutillee haati koollee kan hin beekne maqaa abbaa kiyyaatiin kan waamaman. Abbaan kiyya sodaa tokko malee gargaaraanii kan ture ijoollee baay'ee qaba. Anas ta'e obboloonni koo quufnee mana barumsaa akka magaala keenyaatti jira jedhamu keessatti maallaqni guddaa nuuf kanfalamee kan nu qo'achiisanillee gosa barnootaan nuuf ramadamee manni keenyi tokko haga mana barnootaa fakkaatutti anaa fi obboloonni koo haala gaariitiin barachaa turre. Biyya hambaa deemuu waan hin beekneef malee abbaan koo otoo bara kana keessa nuti ijoollee taaneerra ta'ee biyya barbaadan ijoollee deemanii deebi'uu danda'ani keessaa nuti maatii sooressaa akka barbaadan biyya barbaadan deemuu danda'ani turre. Abbaan kiyya konkolaataa wal qabataa boba'aa fedhu yookiin immoo bottee jedhamu baay'inaan gara 19 kan ta'ani qaba. Bakka boba'aan waraabamus magaala keenyaa bakka 3 qaba. Konkolaataa yeroo sanatti jira jedhames konkolaachisaa ture. Isarra darbee hojjettoonni isaa sadarkaa gaariirra jiran konkolaataa bitee kennaafi. Kun hundi abbaa koo biraa ta'us haa ta'uutii garuu maddi qabeenya keenyaa hin beekamu ture. Haatii fi abbaan koo baay'ee hiyyeessa. Abbaan kiyya qabeenya erga godhatee booddeellee hiyyummaa keessaa baasee maatii isaaf waa gochuu miti qarshii 10 kenneefii hin beeku. Obbolaasaas ta'e eessuma adaadaa ijoollee obbolaasaa fira kan jedhame tokko abbaan koo hin jaallatu. Fira dhiigaa kan jedhame haadhaaf abbaasaa dabalatee balbala keenya akka isaan ejjetan abbaan koo gonkumaan barbaadu. Haatii fi abbaa kiyyaas ilmi keenyi qabeenya qaba nu gargaara jedhanii abbaa kiyya kadhachuuf guyyaa tokkoyyuu dhufanii hin beekanii. Abbaan koo yeroo dargaggummaasaa nama baay'ee cimaa waan hunda humnaan moo'uu barbaadu abbaa humnaa ture. Akkoon kiyya yookiin immoo haatisaa akkanatti dubbatetti ijoollummaasaatti abbaan koo gaafa quufu nama miti horiillee wal'aansoo qabuu barbaadaa jettee nattaasofteeti. Obboloota kiyyarraa anaan ijoollummaa kootii kaasee adda kan na godhu ganna barnoota xumureen yeroo hundaayyuu maatii haadha koo yookiin immoo maatii abbaa koo bira deemeen dabarsaa. Waan durii waan dabarsan yeroo nattaasa'an baay'ee natti tola. Obboloota kiyya keessaa afaan Oromoo dubbachuu kan danda'u ana qofaadha. Mana keessa haatiif abbaa koo ni dubbatu warreen kaan ni dhaga'u malee kan haasa'u hin jiru. Ani garuu kanarrayyuu darbeen nan qubeessasi. Kanaan akkoon koo ijoollummaa kootii kaasee akka abbaa keen ta'inii obboloonni kee kaanis akka abbaa keen ta'inii jettee nattaasofti ture. Ani jechi kun maal akka ta'e yeroos naaf hin galu. Abbaan koo maal akka inni ta'eeru yeroos naaf hin galu ture. Akka abbaa keessanii qabeenya amma kanaa horattanii mataa keessan wallaaluurra hiyyoomtanii akka keenyatti baadiyyaatti yooftan filadhaa jettee nattaasofti. Anis ijoollummaa kootii kaasee sammuu kiyya keessatti kan uumame magaala qabeenya godhatanii jiraachuurra baadiyyaa hiyyoomanii jiraachuutu gaarii akka ta'e natti mul'ata. Nan amantanii yeroon mana amantaa deemu yaa Waaqayyoo haadhaaf abbaa koo akka akkoo koof akaakayyuu koo hiyyeessa godhii jedheen waggootanitti kadhachaa turellee nan yaadadha. Maaliif hiyyummaa waan hin beekneef namni sooressa ta'ee gara hiyyummaatti waan guddatu natti fakkaata ture. Wallaalummaadhaan Rabbiin kadhannaa kana kadhadhus kadhannaan kun garuu yeroo sanatti kadhannaa sirrii maatii keenya fayyadu ture. Abbaan kiyya seera qabeessaan haadha koo otoon fuudhiin dura gaa'ela gara biraa sirnaan dhaabbatee ture. Haa ta'uutii garuu haadha manaasaa baay'ee waan reebuuf maatiin ishee immoo naannoo sana waanuma jiraniif halkan iyyitee dirmatanii fi jennaan haadha manaa koorraa dhimma maal qabdu jedhee obboleessa hangafaa haadha manaasaa
bakka lama waraanee kanneen hafan obbolaa lamaan immoo ilkaan irraa fixee waggaa 3 adabamee haadha manaasaarraallee kanumaan adda bahee haadha keenyas kan fuudhee jaallatee jaarsa argatee kabajaan otoo hin taane humnaanii abbaan haadha kiyyaa sangoota 2 gurguruuf gara gabaa deemaa sangoota lamaan keessaa tokko abbaan kiyya bitee haa ta'uutii garuu sangaan sun galgaluma jalaa badee gara mana warra abbaa haadha kiyyaa deemaa guyyaa 2 booddee abbaan koos dhagahee otoo barbaaduu galgala keessa mana warra haadha kiyyaa gahaa isaanis sangaa qabanii kunootii amma galgalaa'ee waan jiruuf bineensillee sirratti qabachuu waan danda'uuf as buliitii ganama fudhuu deemii jedhanii walii galuu abbaan koos tole jedhee mana sana bulaa yeroo bulu kanatti haadha kiyyaan argaa sodaa tokko malee haadha kiyya kan hin beekne ofitti waamee bor sangaa fudheen gala bor oleemmoo dhufeen siitiin fudheen deemaa qophaa'ii jedhee isheetti dubbataa qoosaas haasoos fakkaata mitiire ganama sangaa uffatee deeme buleemmoo akkuma jedhe hiriyoota isaa qabatee haadha kiyya ijoollee xiqqoo manuma waamsisuun balbalarraa butee fardarra kaayee fudhatee galee. Kanaan walitti bu'iinsi warra haadha koo waliin uumamnaan akka kana dura nama waraanii ilkaan namarraa fixee hidhaa ture waan dhagahaniif amala isaas waan baraniif warri haadha koo sodaatanii dhiisaniini kanaan hojjechuu jalqabee otuma haadha koo waliin jiruu sooressa ajaa'ibaa ta'e maddi qabeenya abbaa kiyyaa garuu ifaaf ifatti kan beekamu hin qabu abbaan kiyya nama jechuurra bineensa keessaayyuu bineensa nyaatu jedheen utuun dubbadhee jechi kun isan ibsu sababiinsaa immoo qabeenya isaa jalqabarraa kaasee konkolaataarra kaa'aa waan na tureef saffisanii akka konkolaachisaniif konkolaachistootaan horii yoo argitan ajjeesaa bira darbaa malee hin dhaabbatiinaa maallaqa isaa anatu kanfala jedhaanii sa'aatii inni jedhe keessatti bakka inni erge deemanii hin deebi'ani taanaan hiyyeessi duruu tolan jaallattu jedhee kaballaadhaan lafatti dha'uun furtuurraa fuudhee nama biraaf kennaa akka tasaa hiyyeessi daandii irratti kadhachuuf abbaa koo bira yoo dhufe kaballaadhaan lafatti dabalaa hiyyeessaaf gadduu miti awwaaluudha jedhaa tarii rukuchuusaa namni arge yoo jiraate hiyyeessi suni yoo abbaa kiyya himate abbaan koo waan hundasaa maallaqaan fixaa hiyyeessaaf gadduu boo'uu kan jedhan isa biran jiru karaa biraa immoo fakkeessuuf maallaqanni mana amantaaf kennu isinitti himuu hin danda'u ganama galgala mana amantaa deemaa waa'ee abbaa kiyyaas waa lamatu dubbatamaa nuyi maatii isaa biraa baay'ee hamaa hojjettoota isaa biraa bineensa akka ta'etti namoota qabeenya qaban jaarsolii biyyaa fi mootummaa biratti immoo akka nama guddaatti abbaan koo kabajamaa yeroo hedduu haasaas abbootii qabeenyaa magaala keenyaa bakka bu'ee ni haasa'a karaa mootummaas badhaasa garaagaraatu abbaa kiyyaaf kennamaa keessumaa karaa warra galiiwwanii jechuudha haati kiyya hammeenya isaa wallaaltee otoo hin taane yoon jalaa ba'e hinna ajjeesa jettee haga har'aatti waliin jiraatti konkolaataawwan qabeenyummaan isaanii kan abbaa kiyyaa ta'e nama yoo ajjeesan abbaan koo harka isaatiin namni du'uu isaatti ni gadda otoo hin taane baga duute baga du'e jireenya kanarraa isheen obbaafachiise jechuun warra namni jalaa miidhameef maallaqa kennaam akkuma lubbuu bineensaaf bakka hin kennine lubbuu dhala namaafillee abbaan koo bakka hin kennu dubartii hedduu bira deemee ulfeessa ilmaan irraa godhata dur haadha kootti namatu hima ture erga nuti jabaannee booddee immoo ofuma isaa abbaa kiyyatu akka ilma abaluurraa qabu itti himaa yoo tarii dogongortee deebiin taane yoo laattee fi qabeenya kootti maaltu si galche kanan kana keessaa mee bakka kamitti ifaajjee na gargaarte atuu harka koorra jirta jedhee doorsisaanii haati kiyyaas ilmaan hamma kana horeen eessan deema jettee dandeesseema jiraatti abbaan kiyya namarraas baankiirraa
isaas maallaqa akka ajaa'ibaatti liqeeffata. Keessumaa abbootii qabeenyaatti shirkoomee maallaqa liqeeffachaa ture. Haa ta'uutii garuu maallaqa liqeeffate namaafis baankiifis deebisee hin beeku. Har'a bor jedhee abbaan suni yoo kan himatu ta'e ofii dursee harkaan deemee himata isaa duwwaa godha yookiin immoo abbaa qabeenyaa isaaf liqeesse sana hidhee reebsisa, kokkee lubbuurra geessisee erga deebisee booddee gadhiisaanii. Namni maallaqa liqeesseefis lubbuu kiyya dhabuurra maallaqni kiyya nattaafu jedhee maallaqa abbaa kiyyaaf liqeesse hin dhiisaafi. Baankiillee akkanuma mataa naannessaa ture. Gubbaadhaa hanga gajjallaatti namni isa danda'u hin jiru. Maatii kiyya keessaa lammaffaarratti hin dhaladha. Yeroon kutaa 12ffaa baradhu jaalallee akkan qabadhe abbaan koo ni dhaga'a. Harki isaa dheeraa waan na ta'eef gurri isaas akkanuma dheeraadha. Odeessanii harka isaarraa nyaachuu kan barbaadan waan dhugaas waan sobaas odeessanii irraa nyaatu. Kanaan jaalallee kiyya yoo maal godhe gaariidha. Ofii qaamaan konkolaataa balbala maatii isaarra dhaabee ilmi keessan har'aa kaasee intala koo bira dhaabbatee jennaan kan miillaan deemu naafa ta'ee magaala kana keessa akka inni deemuun taasisaa jedhee isaan akeekkachiise. Maatiin jaalallee kiyyas lammata mucaa kana waliin hin dhaabbatinii jedhanii isa dhorkanii. Haa ta'uutii garuu jaalala dhaatii mucaan sun didee guyyaa biraa gaafa na waliin mul'atu anumaan gaggeessee yeroo deebi'u namoonni abbaan kiyya erge dargaggoo kutaa 12 hidhanii garafuun miila isaa dullaadhaan caccabsuun waggaa 3 jaalalleen koo wiilchariirra akka inni jiraatu taasisanii. Mana murtiitti gaafa maatiin jaalalleen koo himatan abbaa kiyyatti kan ragaa bahee anadha. Haa ta'uutii garuu si'a 3 abbaa kiyya miti jedhamee ragaa sobaadhaan mirkanaa'uufis dhumarratti garuu abukaattoon abbaa kiyyaa injifatamee abbaan koo akka hidhamuuf itti murtaa'e. Baatii 2 hidhaa seenee. Kan irratti murteesse ana intala isaadha mitiiree gaafan deebi'u nan ajjeesa jedhee kutatee dubbatatee ture. Anis abbaa kanaatiif dhala jedhamee waamamuu korra du'uu nanaaf boqonnaadha jedheen filannoo godhee. Maatiin mucaan isaanii rukutamee yookiin immoo maatiin jaalallee koo homaan taatu nu waliin jiraatta, poolisiin eegumsa akkasiif godhu ni taasisna jechuun na jajjabeessaa turanii. Baatii 2 booddee abbaan koo hidhaadhaa dhufee gaafa mana galu ani manan jira ture. Haa ta'uutii garuu ijaan na argee na rukuchuuf miilluma isaa akkuma qajeelchetti harki isaa ol ka'uufii dadhabee miilli isaas darbee tarkaanfachuu dadhabee waan dubbachuuf qophaa'eef arrabni isaa hidhamee hanga har'aatti waggaa 12 abbaan koo bifa sanaan jira. Jaalalleen kiyya kutaa 12 otoo baratuu miilli isaa cabee wiilchariirra taa'ee waggaa 3 booddee fayyee dhaabbatee ol jedhee deemuu danda'e. Gochaan abbaa kiyyaas jaalala keenya akka laaftuutti jalqabne gaa'ila hanga dhaabbannutti nu eebbise. Maatiin isaallee wanta na jaallataniif hanga dhukkubsatee ka'uutti guyyaa tokkollee otoo hin gaafatiin mana isaaniitii hafee waan hin beekneef jaalala keenyas addaan hin kunne. Barnoota koos achumatti baradheen xumure. Abbaan kiyya naafa ta'ee manatti galee jennaan haati kiyya waan tokko dubbatte. Abbaan keessan qabeenya kana dafqee dhama'ee otoo hin taane namarraa dhahee saamee liqeeffatee ganee walitti qabe. Namni kun dubbachuu hin danda'u. Qubni isaallee danda'ee hin mallatteessuuni. Ani qabeenya kanan barbaadu ofii keessan qabeenya kana hiradhaatii har'aa kaasaa hordofaa nuun jette. Obboleessi kiyya hangafa irratti dhalatu qabeenya kana keessaa hanga fudhatu fudhatee gara biyya Kaanaadaatti imala isaa taasise. Erga biyya Kaanaadaa ejjitee booda nuufis hin bilbilu, yoosaaf bilbillees bilbila keenya nurraan kaasu. Namoota isa waliin jiraataniin naannoo isaa jiraniin akkam ta'ee maal ta'ee jennee yeroo gaafannu obboleessa kiyya dhalaatii wanta naan jedhan dubbachuun barbaadu. Baay'ee nama gaddisiisa. Lammaffaa irratti kan dhalatu anaam waaqaaf haa galatu gaa'ela kooti daa'ima tokko godheen abbaa manaa kiyya abbaan kiyya reebsise maatiin isaas homaa hin qabne hojiin qaxarameen miindaa kiyyaan jiraachisaa ofiis jireenya gaarii jiraachaan jira. Qabeenya maatii kiyyaa garuu waan tokko hin fudhanne. Obboleessi kiyya sadaffaan faarfataadha. Akka biyya kanaatti faaruu qaba. Ija namoota hedduuttis beekama.
beekamaadha. Qabeenya maatii koo haalatti dhufe waan hin beekneef innis harka isaatiin hin tuqne. Arfaffaa fi shanaffaa irratti kan dhalatan amala abbaa kiyyaa qabachuun qabeenya jiru to'achuuf yaalanis waggaa waggaan walirratti aananii bakka ciisanii otoo hin ka'in du'aa isaaniitu argame. Haati kiyya ijoollee isheedha, anaafis obbolaa koodha. Dhiisaa otoo jennuutti seenanii lubbuun isaanii darbe. Jaaffaa irratti obboleessi kiyya dhalatu abbaan kiyya naafa ta'ee dhukkubsatee baatii 2 booddee rakkoo sammuu godhatee garuma mana keenyaatti yeroo siqu iyyee yeroo gamsiisu haati kiyyas dadhabdee gadhiistee har'a maraatuu sirrii qullaa buusee deemu ta'ee magaala keenya keessa jira. Dhumarratti kan dhalatu fayyaa guutuu hin qabu, garuu immoo barnoota isaa barachaa jira. Kana hundatti garuu deessee yakka ishee malee jireenya kanatti kan miidhamte haadha koodha. Konkolaataawwan bottee namni kun bakkeewwan boba'aa 3 dabaree isaanii eeggatanii waggaa 6 keessatti gariin mootummaaf, gariin baankiif, gariin immoo galagalanii namni deemee ilaalu dhibee bittinnaa'anii hanga seerri dhufee mana jiraannu keessaa nu baasutti hundumtuu bittinnaa'ee duwwaati gallee. Ijoollummaa kootti yaa Waaqayyoo akka akkoof akaakaa koo hiyyeessa nu godhi jedheen kadhachaa ture mitiire. Kadhannaan kiyya suni dhagahame. Har'a haadha kiyyaaf obboloota kiyya kana hanga humna koo kan gargaaru anadha. Arrabnii fi gochaan abbaa kiyyaa hammeenyi hiyyeessa irratti fi bineensa irratti raawwate jalqaba isumaan argisiisee booddee irratti immoo ijoollee isaa dabareedhaan lafarraa kaasee hanga har'aatti ni dhagaha. Arrabni isaa garuu hin dubbatu. Ijji isaa sa'aatii 24 imimmaan dhangalaasa. Kana hunda keessaa kan nama ajaa'iba garuu abbaan manaan kiyya naafaa fayyu jettee haati koo abbaan kiyya guyyaa akkana ta'e irraa kaasee mana yaalaan geessiniini. Cubbuu kiyyatu guyyaa eegee yeroo naaf lakkaa'ee isa dhaqqabe boo'icha hiyyeessaatu lubbuuwwan harka isaatti darbantu gatii kennanii fi hojii waaqaa keessa hin galu jettee jireenya ishee jiraachaa jirti. Abbaan kiyya akkana ta'uu isaati anis ta'e obboleessi kiyya faarfataan haati kiyyas namni gadduuf hin jiru. Haati kiyya waan nyaatu waan dhugu ni kennitii fi balfasaa jalaa kaasti. Kanaan ala garuu halkan yoo jedhellee namni ka'ee siyaa maaru jedhu hin jiru. Akkoof akaakayyuun kiyya hagaarraati lubbuun jiru. Namni galgalli toluu fi kan namaa kan hin nyaanne, lubbuu namaa kan hin balleessine, kan hin sobne, kan hin hanne, kan hin dhaanne, muka jiidhaa dhaabbatullee tuquuf kan sodaatu, lubbuu namaa akka lubbuu isaatti kan yaadu, bineensa dhala isaatti kan ilaaludha. Namni kun immoo ijoollummaa isaatii kaasee bineensa keessaayyuu bineensadha. Har'a akkas ta'uu isaati nun gadisiisu. Gaafa qabaate qarshii 10 illee haadha koof abbaa koo jedhee nun gargaarree. Firri eessumni adaadaan namni biyya isaa maqaa qaba nu oolcha nu bulcha jedhee mana isaa yeroo dhufu akka sareetti ifatee balbala isaarraa ari'aa. Hiyyeessa immoo kabalaa ture kunoo waaqxi gatii isaa walitti dabalee deebisee fiiraa. Galanni ammayyuu rabbiif haa ta'u jedhanii haatiif abbaan isaa waaqaaf galata galchuufi jireenya kanaas jira. Maallaqni laphee namaa duucha malee laphee namaaf hin banu. Dhabuun rakkinadha, argachuun garuu rakkina rakkoo caalu. Kanammoo seenaan maatii kiyyaa isin barsiisa. Maallaqaaf warri duutan, maallaqa namaa warri nyaattan, humna keessaniin namoonni buluu yaadan, seera uumaa warreen diigdan, seenaan kiyya seenaa isiniif haa ta'u. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa nama barsiisu tokko isiniif dubbiseen hin ta'a. Seenaa guyyaa har'aa kana naaf barreessitanii keessaan kan na dhaqqabe otoo hin taane abbaa seenaa kanaa waliin dhimmi ta'e wal nu qunnamsiisee afaan isheetiin seenaa kana kan natti dubbatte mana maatii ishees abbaa ishees ija kiyyaan kan natti argisiistedha. Jedhani mitiiree dubbii keessatti baay'ee nama ajaa'ibaa. Isin akka irraa baratan homaa shakkii tokko hin qabu. Seenaawwan akkanaa akka nu dhaqqabaniif immoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuun chaanalii kana jajjabeessaa. Namoonni seenaa keessan ibsachuu barbaaddan karaa telegiraamii, karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 38
6564 yookiin immoo @xalayyaa jechuun ergachuu ni dandeessu. Chaanalii kanarraa jireenya keenyaatiif ni baranna jettanii yeroo qabdanirraa yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif hunda keessan guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani obboleessi keessan Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa gara